Hundi carraasaa fidatee dhufe. Yaa Rabbi anni hin beeyne si malee dureessan deeyne. Mee guyyaa qiyaamaa nama kuma lama walitti qabdee maal gootee Rabbiin hanjii maal hin jaanii. Ustaaz Najjaash halkanuma takka ciisee murtii kana murteessee ganama gabbaheetuma warra dhaqee intala teessan naa kennaa jedhee immoo akkasiin jedhu. Konfidensiin kun marra eessaa dhufe? Konfidensiin akkamitti dhufe yaadni kun jalqaba utuun hin jiru taarika keessa namni ofii dhaqeetiin intala jaarsummaa dhaqatu hin jiru eessaa dhufe? Irraa rakkadhe akkuma nama jee kanatti itti yaade. Akkuma itti yaadee ol qabee garamitti intala talti tana isinillee waan hin jibbitu ammoo isin na jaalachuun qofti gayaa miti maal godhuun qaba akkina baasu kami warra keenya abbaa kiyya asitti onna jedhee abbaa kiyyaanis dhaqee jechuun sana natti onna taate rakkoo keessa turreen sin jee hayaanni rakkisaadha dura ganda kana ifii xabbaseetiin achi wada abbaa kiyyatti fide jee ifii xabbasuun qaba jee akkasitti silaa awwalarraa asaakkee mucaa kiyya Hamzaa Arra guyyaa bara 2004 baatii hornaffaa guyyaa 28 dhalate Hamzaan kiyya. Guyyaa 28 saniin damooza jalqabaa fudhadhaan. Ogeessa fayyaati. Wajjira fayyaa godina Harargee baatiitti qaxarame. Wajjin fidate jechuudha. Jooda ilmaan hangaan qabu kana hunda si lakkaa'uun hin danda'ani. Hundi carraasaa fidatee dhufe. Gaafa ilmi dhalatu damoozni ba'a. Waan takkaa dhufa. Jechuun uumaa idaama. Uumaa takkaa isteeppii dhufa. Gaafa mucaa amma boodarraa naa kennu mana naa kenne rabbiin. Amma dafeetiin dhala amma waan biraa naa. Rizqiin biraa dhuftu. Maashaallah ilmaan rizqii fiddiin qabatamaan isin bira jirtu jechuudha. Maashaallah. Waan fuudhaa waan ilmaaniitti asumaan eegasee inni akkaataa fuudhaa Ustaaz Najjaash qofaa miti. Sambir kuni tarii waan hawaasni naannoo tokko yookaan immoo namni muraasni quba qabaatu akkaataa fuudha keessanii wanni namni hundi quba qabu ammoo sooshaal miidiyaa irratti illee warroonni kabaalillee ka arsiillee ka jimmaallee ka walloollee namni quba qabu Hamzaa fi Hilwaa namuun hin beeka. Isin Habuu Hamzaadha. Hilwaa fi Hamzaallee munashidoota xixiqqoo akkaataan guddisa isaanii akkamitti Ustaaz Najjaash nama aartiiti ilmaan isaanii illee aartii guddisuu jiranii. Ustaaz Najjaash ammoo nama gama aartii qofaan fakkeenya namaa ta'u miti gama guddisa abbummaadhaan illee fakkeenya namaa taha akkaataa guddisaa san irratti waan takka kana kaastan barbaada Ustaaz Najjaash. Guddisa ilmaanii hawaasa keenya keessatti durumarraa jechuudha wanni daggatamee jee ani yaadu bakka tarbiyaadhaa tana guddisaa. Guddisaan namni tolfamaa beeka. Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam sahabaa ni tolchee bala. Ni tolche sahabaa. Alama kanarra kitaabni akkaan barraa'u biyyoota guddatan keessatti Ameerikaa fi Yurooppii keessatti waan ijoolleeti. Fiilmii akkaan dalagamu hedduminaan jechuudha. Ogeeyyiin hedduun irra laffaan waan ijoolleeti. Namni ijoolleerra fi dubartiirra dalagee hawaasa guutuurra dalagee. Bakki tun ammoo banaa guddoo nuti qabnu. Irra guddaa laal Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam horaa heddummaadhaa heddumina keessan inni dhaadadhaa jedhanii jiran. Horaa jechuun hiikkaansi ilmaan nabi arrabsu kana lafa guutaa jechuun miti. Sheekotiin horaa jettee gizee himte guddisaa tolchaa jala fiduu danda'u. Namni tokko hogga ilma tokko dhale ilma tokkicha san waan fedhetti dhabee bareedaa godhuu danda'u qaba. Namni itti laffa'an parsantiin guddaan ni milkaa'a. Anamaan tana ijoollee irratti dalageellee jechuu fedheetii miti. Moo bakka hangaan danda'u saniin dhaamsa ijoollee xixiqqaa dabarsuu fi yaalii xiqqoo takka godhe. Waan san ammoo hawaasni keenya hundi akka irratti xiyyeeffatu fedha. Mana barumsaa keessatti keejee gartee xixiqqoo ijoolleedhaa haayaskuul nuu caaluu qabdi, kolleejjii caaluu qabdi. Bajanni haayaskuulii fi gartee yuunivarsiitii caalaa keejee irratti gannaqamuu qaba. Gamni duraa daa'imaaf murtee isaa beeka. Umriin gama duraa hanga duraa san hedduu murtee isaadha. Mucaan kee gama duraa sanitti yoo irratti hin dalagin waa hundaan ammas. Amma ijoollee harma luusisaa jaa quraaninis waggaa lamaan duraa. Saayinsiin ogeessa fayyaati. Waggaan baatii jahan duraa numaa harma qofaa kennaafidha jaan. Ijoolleedhaaf jaan. Waggaan lamaan duraa maalnuutirishina keessatti hanqina nyaataa. Yoo si seene hanqina nyaataa waggaa lamaan duraa sun umriis jala deema jaan. Nyaata qofaa miti beekamaas. Waggaa nyaata aqliidhaa eegalanis waggaan kudhanan duraa sun murteessaadha. Irra dalagamuu qaban nama hawaasni
namni jajjabaan hawaasni keenya qabu kun warra nasiibatti jabaate buleessa. Sheekutiin hangi nuti qabnu kun ta nasiibaati malee tarratti dalaganii miti. Odoo irratti dalaganii biyya guutu jabaata. Irratti hin daleen. Nama miliyoona 60 qabaachuun qofti gayaadhaa miti. Nama miliyoona 60 haa akkam qabnaadha malee. Haa akkam qabnaa san fiduudhaaf ammoo haa bu'aa qabu fiduuf maal fe'is. Nama qabnu ammaan ijoollee 4 yoon qabaadde ijoollee 5 yoon qabaadde ijoollee 5 tiyya san ta'a akkam godheetiin as baasuu qabaadha. Ijoollee atis 5 yoo qabaatte hawaasa jechuun waan akkana waliif fidan tan. Atis xeetirra yoo dalage inni kasarra yoo dalage isin namuu haa qaburratti yoo dalage akkasitti hawaasa jabaa jaaruu dandeenya. Gamanumaan waan na keessa jiru baafachuu fedhe beek. So kallattiin ijoolleedhaa suni ani ijoollee tiyya irra daleedee yoo naan jette rabbi haa milkeessu. Waan sila namni tattaafachuu qabu takka illee namni. Illeen tiyya hangi na wajji jirtu tun quraana mana kiyyaa isaanii harkaa qaba na caalaa. Quraana mana kiyyaa hogaan jiru quraanni mana bar quraana fe'isaa bar manni. Akkanuma manni nu gidaarummaan kun quraana itti qaruu fe'isa. Manni kiyya mana ganama quraana itti qaraan galgala quraana itti qaraan. Ani ijoollee tiyya barana waan addaa ta namni hin goone tanin siimuun barumsaan mursiise. Barumsaa illeen tiyya haalu waa fe'amsaan mana barumsaan dhaqan halkan qaraan. Barumsi sun illee fe'isaadha. Waliin oofuudha jecha. Halkan naqeetiin barumsa. Quraanaa fi kitaabban irratti akka xiyyeeffatan godhee waan san jalaan deemadhaa waan kiyya waan taate jecha. Qabeenyota gurguddaan asirraa qaburraa hoggaan hafe kana boodatti hafu. Ijoollee na booda haadha keemaarreetti hambisee deemuu fedha. Ijoollee na booda namni hogga ol deemu abaaru gawri gandaa manguddoon karaa kana gizee deemtu gizee gad deemtus mucaa rabbi si haa cabsu jettee ni bira dabartu. Hogga galus galgala abaarsa galgala mana sii galchu ijoollee akkasii gurguddisuu fedha. Hawaasni keenya hundi ilmi isaa ilma kiyya. Ijoollee konsantireeshina nu feesisa irratti xiyyeeffachuu feesisa madarasaalee keejii keessaafuu darasaa hundaa miti. Keejii ganda keenya jiru irratti haa xiyyeeffannu haa jabeessinu tajettu bakka ijoollee. Ijoollee tiyya nashiidaa san qofaa miti. Quraana irrattis ijoollee hangaan dandeetti irratti dalaguutti hin jiraan. Quraana ammaan tana waa xiqqaa shonnaaf hifzii waliin geessisuudhaaf eebba waliin goona inshaallah. Inshaallah taate. Wanni tarbiyaa wanni guddisa daa'immanii waan mata duree addaa feetu takka jedhee yaada. Akkasii. Kun bakka irratti gama hunda nam tokkoof lama gahu karaa aartiitiin qabuu danda'u qabna. Isaaf ijoolleen aartiidhaan qabamti waan ta'eef baka aartii hanga santii sun gayaa miti. Itti as bahuu qaba namu. San qofaa miti mas dalagaan sun dhaamsatti dabarsina malee dhuunfattee haadha abbaadha wanni jabduun keessaafuu haati. Konsantireeshinii keessa ijoolleesi ganama keessa yoo dukkaana kadheetu taate abbaa manaa dukkaana haadha isin ijoollee jecha dhiisuu qabdi. Mana hojii manaatiif miti. Fedhan haa beelawani ijoollee qaraasisu jechuudha. Kanaafuu inshaallah waan tarbiyaa waan guddisa ilmaanii waan guddisa daa'immanii bal'inaan yeroo biraa Ustaaz Najjaash waliin mata duree addaa qabannee kan itti deebinu ta'a. Ustaaz Najjaash yookaan ammoo Munshiid Najjaash Muhammad waan hawaasni haasawaa qofa isiirraa eegu haasawaa waloo isiirraa eega nashiidaa takka ta'anillee hawaasnillee jaalatu akka jira. Yaa Rabbi anniin hin beeyne si malee dureessan deeyne. Nashiidaan tun nashiidaa ganda soddaa ayyaati. Kennaa isaaniif kennamte? Bakki. Akaakoo maarifaatu jaa abbaa amiin jedhaniini. Ganama mataa kanaanii walalolee gizeen onna jiru nashiidaa amma yeedala aadaa warra jimmaa tokkos jeetiin jira ka'oo wannaa makka madiinaa faarsu tokko. Hanga mataa san qofaa irraa fudhadhe yeedala kan kiyyaa walaloonis tiyyaa. Mataa kana mataa gubbaa kana walalolee yoo akkana ta'uu baatte yeedala kallattii tanaa isaantu jechuu ture haafiza nama quraana akka malee qara'u. Ganda saddaa kiyyaa kana reefu haasa'u kana. Isantu ganamuu jaa je'ee gabbaa natti tolte wanni sanii. Akkasittiin waan sana hanga takka irraa fudhadhee bal'isee dalagee hedduu deemte hawaasa biratti akkasii deemtillee jee yaadne. Yaa Rabbi anneen hin beeyne si malee dureessan deeyne arjaa hoo anneen hin beeyne si malee dureessan deeyne harka kee malee Rabbi hoo kabiraa kaan hin eeyne ulaatee duraanan kaasina jaatoo osoo nan baafe. Jiruun qadaraan quraanaa tokko harkaana imaana galmee dur Rabbiin galmee seesaniitu deema si faana tattaaffii sababaaf goonaa rakkoo Rabbiitu wallaana hin dhiphaatu hin rakkaatu mu'minni jireenya boona harkan nu hamdii deebifnaa yoo dhabne sabrii dhagoona ni taatii duraani beeynaa bubbullee jiru qaraanaa. Ni taatii duraani beeynaa walgarraa dinuu bayaanaa.
yaa rabbi anneen hin beeyne si malee dureessan deeyne arjaa hoo anneen hin beeyne si malee dureessan deeyne harka kee malee rabbi hoo qabiraa akkaan hin eeyne ulaatee duraanan qaazina jaatu otoo nan baafne Allah 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 nashida hedduu ergaa jabduu qabduu fi yeedaloon isiitis akkaan namatti toludha hedduu ammoo wanni ani yeroo hundaa xiinxalu nashidaa tanaan nashidaa sin jettan tun ergaan isii jabduudha. Kadhaas of keessaa qabdi. Waan hedduu ergaa jabduu tokko of keessaa qabdi. Hawaasni ammoo yeedalooma isii tana jaalate moo hawaasaa fi gaafiin isinii osoo hin ta'in yeedaloo isii tana jaalattammoo ergaa isii san xiinxallu jirtanii ergaa isii ka dhugaasanii xiinxallu jirtammoo yeedalooma akkanumaan nashidaa bantanii itti bohaaruu qofa waan jedhu gaafii hawaasaaf dhiyeessuu barbaada. Yoo ka xiinxallaa hin jiraanne ergaan isii waan jabduuf keessaa qabdi nashidaadhaan Ustaaz Najjaash hundisiitu ergaa akkaan jabduu isaa of keessaa qabdi ilaalanii xiinxallanii waan hawaasa keessa jiru hanqina hawaasa keessa jiru san irra barreessanii kanaafuu nashidaa itti bohaaraallee xiinxalaalee barumsaadhaaf fudhataa isiniin jenna. Ergaawwan hedduu nashidaawwan hedduu keessan dhageeffadhee bakka takka bicha irraa qabadhe waan san ergaa san hanfallii keessa kee ilaaltee gatii kee hanfalleessin jetti. Maal jechuu barbaadaniiti? Eeta amala ilma namaati hoggaanii fi jabaatan konsentriishina sii kennan dhiifama sii godhan wanni hundi wanni ati goote sirriidha. Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jaanna? Kabajni namummaan beeki. Namni hadiisa illee lafti isaa irraanfadhee yaadni isaa nama gartee aangoo qabu aangoo isaatii jecha kabajuudhaaf rakkate odoonii fi diin isaan laalin jechuudha. Akka wanni sun sirriin tahin hadiisa waan san ibsutu jira. Ati yoo gizee kiisha keetiin if madaalte namni beeki akka reefu seenaa Itoophiyaadhaa haasawsan akka arraan tana irra jirtu kun si madaaluu hin danda'u. Akka ati as keessaa qabdu si madaala malee. Akka boruun ta'a jedhu. Namni akka isa keessa jiru kana hin beeku. Karaan namni akka boru ta'u numa beekaa beeki namni jajjaban. So kiisha kee arraan tana kiishaa waan qabdu qofaan yoo if laaltu taate probably ati nama gatii qabuu miti. So akka kiisha kee keessaa laalin waan hamilee qabuu fedha namni keenya. Nama keenya qofaa miti namni hundinuu akkasii waan hamilee jabaadhu waan jiru. Daawaan illee akkasitti ta'uu qabdi kallattii sanitti jeetiin amana. Rakkoo qofa namaa himullee gaarii miti. Sheekhaa tokkootu dhaamsaan isinii dhaam. Sheekha keenya Sheekh Amiini bara dabree sagantaa Naayiroobii irratti waan takka waliin nu qabeen nu dhaame maal jee daawaa baranaati irratti namoota daawaa godhu hundaaf dhaamsiniin dhaamuu fedhu. Daawaa rakkoo hin godhinaa jee waan gartee cabxan huftan cabxan baddan waan jiru irratti hin xiyyeeffatinaa. Cimina namaa gizee namni laaffatee gitintiruu gartee obboleessa kee gizee laaffatee isaa akka feenya amma social media irratti agarru akka kana diidan akka fareedaa miti beek. Namni tokko gizee dogoggoree waan san akkaataa itti himtuu jira akkaataa itti wanne jechuu jira akka inni ganaa garumaa umuratu godhullee gaarii miti. Nama kasaareen kasaartee ati badde khalaas dhabamteen jettuun boota namoonni kabiraata si haftee jira jettaani. Abshiriin yeroo uummata keenyaaf yeroo abshir jaansan jirra jechuudha. Yeroo dhaamsa abshiriidha. Abshiraa waa hedduu qabna. Hafti ammalleedha yeroo ja'an jirra inshallah warri da'awaadha hundi kallattii tanatti. Ergaan isii kiisha kee ilaaltee gatii kee gatiin kee guddaadha kiisha keetiin hin madaalamuudha. Ergaa guddaadha. Nashidaawwan Ustaaz Najjaash hundi isii akkanatti ergaa garaagaraa qabdi. Kanaafuu ergaa isii xiinxalluun barbaachisaadha. Ustaaz Najjaash nashida isii ogeessa fayyaallee akka ta'e Ustaaz Najjaash dhageettanii jirtanii waan haaraa isiniif ta'uu mala namoota beekan malee warri kunniin beekuu dhabuun mala. Ustaaz Najjaash Ustaaz qofaa miti nashida qofaa miti ogeessa fayyaatillee influencer social miidiyaatillee Ustaaz Najjaash social miidiyaa irratti sochii gama information kennuutiin gama tiktokii keessaniitiin odeeffannoo kennuufis waan akkasitti fayyadamtanii mee Ustaaz Najjaashiif miidiyaan maali? Ustaaz Najjaash miidiyaan siif maali? Social media social media meeshaa takka tanuma akka reediyoo huccuu qabu waan namni itti fayyadamu meeshaa namni itti fayyadamu kallattiin isii itti fayyadaman bu'aasii sirra fiddu jechuudha kallattiin ati itti fayyadamtu. Keenyaaf gaafa dura raawwaciin Itoophiyaadhaa eenyu miilaan fiigesan Abbabaa Biqilaa shillimaan isaa maal ture gaafa san? Reediyoo ture jedhan reediyoo Philipsiidha.
reediyoo kanneenii fi gaafa san keessa maaltu jabaadha reediyoo jabaadha dhaamsa dabarsuu keessatti oduu jiru TV'n dhufee audioodhaa ture audio visual ta'ee amma deebi'ee amma dur sadarkaa mootummaatti ture sadarkaa dhuunfaatti jechuudha. Amma wanni reefu jeesuun asigaa namoota dhuunfaa qabnu irratti daleennee yoo jiraanne nama kanaa firii teetanaatu as keessaan sii baha jechuudha sooshaal miidiyaa keessaan. Amma wanni sooshaal miidiyaa irratti garuu kun bu'aa teenya. Namoonni amma sooshaal miidiyaa irratti akkaataa fayyadama sooshaal miidiyaa hin beekne waan khayrii dabarsu jirus nama irratti dalagani jazaa kafaluufi namoota maatii isaa ustaada isaa nama duuba jirutu irratti dalagee saniitu as nu bahu jira. Wanni fokkattuun asiin arku jirru ammoo bu'uma teenya. Waanuma nuti carraaqqanne waanuma abboonni keenya irratti dalaguu dhabuudhaan rakkoo uumamte sooshaal miidiyaan sadarkaa addunyaatitti bu'aa guddaas fide namatti fayyadameef miidhaa guddallee fide namatti fayyadaminiif. Akka siyaasaatti sooshaal miidiyaan ati tuquu baattu fi dhufee si tuqa. Siyaasni jaan ani siyaasa irraa qulqulluu jechuun hin ta'u. Ati yoo siyaasa dhiifte siyaasa sin dhiifne waan ta'eef siyaasni sin dhiisu. Sooshaal miidiyaan amma akka siyaasa santi. Sooshaal miidiyaan ati an sooshaal miidiyaa irraa qulqulluu yoo jette sooshaal miidiyaan sirraa qulqulluu ta'uu hin danda'u sin dhiisu hin kanaaf xiyyeeffannaan itti fayyadama sooshaal miidiyaadhaa bakka hundaa laatamuu danda'uudha qaba. Keessaafuu hawaasa keenya keessatti. Hawaasni keenya hawaasa zabanaawummatirraa dhiibaa turanii magaalarraa dhiibaa turanii hanqina wannaatillee odoon taane hanqina gartee irratti dalagamee haqamnu jira. Biyya tana keessatti ammaan tana afaan Amaaraatii fi afaan Oromoodhaa itti fayyadama sooshaal miidiyaa foloora guddaa ilaalin foloora guddaadhaanii miti. Itti fayyadama dhugaasan dhaamsa kee dabarfachuu. Fakkeenyaaf bara man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut. Namni rabbii fi guyyaa akhiratti amane yoo khayrii haa jedhu yoo haa callisu jechuun ikkaansi khayrii haa jedhu jechuun khayrii haa barreessu illee dhaabee dhaamsa dabarsuu dhabaanan. Hijiba jeena rabbi sallallahu alaihi wasallam dhufu ta'a zaman hoggaanii fi hijibni tokko haa bakka takka hijibni afaaqa wal gahu duniyaa tana guutuu wal gahu amma zaman san. Zaman san isa. Ati maal godhu jirta sooshaal miidiyaa keessatti beekee jecha lamaa jira. Famous waan jedhanii jiraame. Jechi famous jedhu kun beekee ingiliffaan isaa sirriidha. Famous jechuun nama beekamaa khayriin beekame jechuudha. Infamous waan jedhanii jira ammas. Infamous jechuun nama waan hamtuun beekame jechuudha. Amma ati amma taa'ee nu laalu sooshaal miidiyaa gubbatti famous moo infamous warri sooshaal miidiyaa bantee viidiyoo waraabu jirtu. Haruma hundaanuu beekamuu qofarra yoo xiyyeeffatte bara Firoona beekamaa famous haa beektaa? Famous. Firoona beekamaadha. Abu Jahillee famous. Abu Jahillee beekamaadha. Hatta Quraana dubbateemi nama biliyeena meeqaatu isa beeka. Garuu maaliin isa yaadatan? Amma yoo Makka dheeyte Abu Jahal maaliin yaadatan irraa? Bakka mana isaa san bara an dhaqeetti ilaale sagaraatti ijaarame. Bakka namoota khayrii yaadatanii waan khayrii itti ijaaran si'alee. Bilaal Faan amma famous haa beeka. Nabiin Rabbi sallallahu alaihi wasallam akbar famous. Famous guddaadha. Garuu dubbiin famousummaa qofa odoo hin taane maaliin famous ta'edha murteessaadha. Maali as baatee numa beekamuu qofarratti yoo xiyyeeffattu taate guutaa ka arrabaan guutaa ka haadha maarree godhiidhaan wanni tun amma laaftuu laalta malee gaaf tokko ni duutaati. Maali amma arra teessee hoggaanii fi viidiyooti akkana bantu wanni tun waan haftu ati biraa deema malee silkiin teetullee gaafa badde sooshaal miidiyaa gubbaan wata viidiyoon tiktok na barbaadu. Gaafa ati duute waan ati biraa duute saniin si yaadatan Najjaash jedhanii jira. Waggaa xiqqashoo booda barammaan tan nuti hin jirru waggaan ka takka dura bakka nuti jirru tan biraatti ture. Namoota sanis waan yaadannuu hin qabna. Amma Sheema Marrashaa darra maalii yaadan? Salaama ma'anaan ayatoota kanaa akkana jaan. Gaafa san itti laffaanii Sheema Marrashaa kaasita kana waraabuudhaaf istuudiyoo keessa waggaa 20 waraabanii fixan jaan. Tafsiira guutuusaa. Arraan tana yaadatan. Nama ammas sharriidhaan akka laffee jira waggaa 20. Amma eenyu maqaan isaa Charles Chaplin akkanatti darajaa tanatti qindeeffadhee nama kofalchiisuudhaaf halkanitti gudii danfaan kaajaan. Amma duniyaa gubbatti maalii yaadataman hafan uummata keessatti waan sanitti laffaanii nama kofalchiisuudhaan yaadataman. Sooshaal miidiyaan waa lamarraa takka yoon tahin firaa dhiisu ture. Dhugumatti amma ijoolleen teenya waan kana godhu jirti. Yoo akhiraa teessii dalaguu qaba. Yoo addunyaa teessii dalaguu qaba. Sooshaal miidiyaa foloora nama 500 miliyoon takka qabaattee yoonii fi biizinasa keessii tajaajiluu hin danda'in. Yoo immoo da'waadhaaf akhiraa teessii tajaajiluu hin danda'in maal bu'aan isaa? Jechuun miskiina beekamaa ta'ullee waa faayidaan qabu beeku. Maal gatii qaba? Miskiinummaa ta'e beeksiftaa? Bilaashitti beekamuudhaaf hin rakkatina. Yoo beekamte
yoo da'waatti godhi yoo business atti dalagi wala warra afaan amaaraa dhuguma san ittiin baan nama tiktoker an tiktoker ni ilaala tiktoker gizee viidiyoon gizee takka takka onnan inja namoota afaan oromootiin oduu dalagu afaan amaaraa bira dhaqee afaan amaaraatiin tasaakkamuuf jira milkaa'uuf warri afaan oromootilleen waan tana akkasitti kallattii sanii jijjiiruu danda'u yoo ammoo firaadhiisu arrabni infamous ta'uun beeke nama sharriin beekamu ta'uun naguma beekama gugugaa taata malee boolleesiin qabaata. Bu'aan qabu. Bu'aa takkalleesiin. Laayikii argatuu fi fooloorsii argatuu waan jaalatame si'a namni. Akkasii. Waan sooshaal miidiyaa irraa xiinxalee tokko namoota waan babbada waan fokkataadhaan sooshaal miidiyaa kanarra beekamantu jira. Laayikiin isaanii laayikii Ustaaz Najjaash caala. Ustaaz Najjaash waan gaarii dabarsanii inni waan fokkataa dabarsa. Laayikii inni laayikii godhamuuf sun waan jaalatame itti fakkaata. Lammaffaa immoo hawaasni keenya waan jibbellee laayik godha waan jaalatellee laayik godha. Akkasi. Waan hedduun ajaa'ibu ka jaalatanillee laayik godhan. Silkii narraa fuudha. Ka jibbanillee laayik godhan. Silkii kanatti namni tokko nama waa'ee sooshaal miidiyaadhaa fayyadama irratti numa laaluu qofa wanni isaa waan koflu gizee harkis bakka laayikii san tuqa. Irra deebi'eeti laayikii irra deeffadha. Laal sooshaal miidiyaa waa meeqa qaba. Follow godhuu takka. Share godhuu. Comment godhuu. Like godhuu. Waan kana jira. Wanni kun hundi itti gaafatama. Comment godhuu yaada kenna jechuudha. Qaalchisan ijaariin harkini malee silaa akka achi barreessitan jechuun itti yaadi dura. Like godhuun jaalachuu akka ta'e. Yaa like godhuun jaalachuudha. Share godhuun waan san nama biraan ga'uudha. So inni waan san dalageeti sharri isaa qooddate. Ati maaliif mana teessee sharri san qooddatta? Like jechuun jaaladhe jechuun maa jaalatta? Ustee maaliif tuttuqaa deemta? Ani nama hangaan follow godheen qaba. Nama hangaan like godheen qaba. Nama hangaan comment itti godheen qaba. Commentiin tiyya qaaliidha. Sooshaal miidiyaa gubbatti. Akkasitti nama naan. Commentiin tiyya namni hundi akkasitti save godhachuu danda'u qaba. Commentii barreessitu itti gaafatamummaadhaan itti fayyadamuu waan jaansan jiraachuu qabdi. Commentiin namni kun yaadaan kennaaf jettee itti yaaddee yaada kennuufii danda'u qabdi. Fakkeenyaaf waan ifi siin tahii yoo godhe abaloo obboleessa kiyya wanni ati jettee tun waan akkanaa wanti amma dura hordofuun ture yaadni bar pozitiif irraa eegala ture. Waan ifi yaada kennattu adaba yaadaa jedhaniiti jira. Wanni ati daleede tun waan gaariidha. Wanni ati amma dura dalaguu turte garuu tanarratti bakki akkaataan itti eegalte kana naatee bakki kana akkana ammoo bakka tana iddoo kana goote. Akkaataa yaadatti kana tan arrabu mana dhaqee marree godhiidhaan dhamaa jedhaniituma eegaluu fi kana namni akka magaalarraa baasu jirtu hin beektu akkas jettee. Takka ji mucaa tokkootu dhiyootan maal nan jee sababa ati maaliif sooshaal miidiyaa kana fayyadamne namoonni bar irra ol ba'uu qabu waliin baane beektaa namoota sooshaal miidiyaan dhiibbachuu fedha namni jajjabaan irra hedduu hin dhiibatu konfideensi qaba waan taatee coosee mana ta'a akkasan immoo bareedaa miti. Maaliif sooshaal miidiyaa abooje sooshaal miidiyaa ifu dhiyootan tiktookota kan labbananii jee amma namni follow na godhu nama kuma lama gee mee guyyaa qiyaamaa nama kuma lama waliin qabdee maal gootee rabbi nan jee maal hin jaanii jee. Shuuf ati amma miliyoona lama waliin qabdee waa nama kuma dhibba takka kuma dhibba lama waliin qabdee irratti munkara dalaguudhaaf ta'esaa warri akkanaa immoo mana taa'eeti nama kuma lama waliin qabee maal hin jaanii jaa. Ati amma nama hanga qabdu kana waliin qabdee dhuguma sanitti maal jechuun waliin qabdi. Maaliif waliin qabdi? Ragaa sitti ta'u ta'a. Bara akka nama mana tokko keessatti nama waliin qabeeti. Yeroo kun follow si godhee si jalaan deemaati ati maaliin naa dhuftu jirtaa siin jaa. Takka taana tun tawarra sooshaal miidiyaa irra dalaguuti. Tawarra immoo hawaasni keenya fayyadamtoonni irra guddaa warra sooshaal miidiyaa waan godhu sharriidhaaf harka dha'uu dhiisa. Sharriif harka dha'uun isinii sharrii oomishu jira. Sharrii baxaraansitan sharrii nurra baxaraante akkas godhuu dhiisa siraata. Fayyadama sooshaal miidiyaadhaa bilchinaan akka nu arrabsan hin ta'ina. Warri afaan kanaan sooshaal miidiyaa dalagu gatiin qabu akka jaallu hin godhina. Laayikii ta'e kabajii, sheerii ta'e kabajii, komentii ta'e kabajii fakkeenyaaf nama amantii tuqu agarte ol baatee irraa dubbachuu kan dandeenye gizee hundarraa dubbachuu illee dirqamaa miti namarraa dubbachuun sun sin mijjaayin sooshaal miidiyaa akka itti cufnullee barachuu danda'u qabna. Fayyama abaloo kun nabii arrabse jaaniitu marraa haasawni wala godhuu dubbatanii qilleensa godhuu tan odoon dubbiin qilleensaa beeka tan odoon taane tarkaanfii akka itti sooshaal miidiyaa irra fudhatan beekuu danda'u jara laalimee nama islaamummaa mucaa tokkoon beeka nama afaan amaaraatiin seenaa dalaga seenaa Itoophiyaadhaa. Seenaa ama afaan Amaaraatiin dalaga. Abbaa Jifarni dalaga. Mootummaa Reefuu Haasuunis mootummaa Shawaanii dalaga. TikTok irratti haasawa. Waan kana jarriin fedhu waan taatee jecha garee qindootee jira. Amma jalaa cufan. Amma irra cufan. Warra seenaa Islaamaa waan Islaamaa dalagu cufuu barbaadan amma cufan. Maaliif itti fayyadama sirriitti itti fayyadamuu maaliif hin qabaanne? Nama dha'uu qabnu dha'uu beekuu danda'uu qabna. Sooshaal miidiyaa gubbatti namni kun baxaraanii yoo jedhame gareedhaan jiraannee riippoortii godhan taatus riippoortii san akka itti godhan beekne firraa cufuu danda'u nuti irra hedduu bar lakkoofsatti itti fayyadama sooshaal miidiyaa asirrii san dhiibbaa uumuu danda'udha sooshaal miidiyaan.
beekamtii pozitiivaa qabaachuu. Warra waan gaggaarii dalagus addaallu alal khayri kafaa'ilihi jedhanii namni toltuu dalagu yoo toltuu san sheer goote yoo nashiidaa ustaazan jaasi ergaa gaggaarii ustaazan jaasi sheer goote ajrii ustaazan jaasi argatan san irraa qooddata. Faallaa sanii ammoo namni sharrii dalagu yoo sheer goote sharrii sana irraa qooddatu jirti. Akkuma ustaazan jaasi jedhanii inni yookaan ittiin beekamu jira yookaan ammoo biizinasa wayii waa xiqqoollee taatu ittiin argatu jira. Ati maal gootaa mana teettee sharrii san irraa qooddamta. Kanaafuu akkasitti ilaallachuun barbaachisaa. Probably irra guddaa nama biizinasa teettee kanallee hin qabu. Dhugaa rabbiitiin siima. Saa beekamaa. Hin jiru. Hijiba. Maaltu kafalchiisu? Follower nama isa mana taa'ee follow godhe. Ka walii qabee akka godhu wallaale. Ka isaanis waan isaan walii qabeef hin beekne. Akkas taane uummanni keenya. Nama 500 walii qabee inni waan walii qabeef hin beeku. Isaanis waan walii qabaniif hin beekan walumaan munkara oofan. Hoggaa inni ichi waan fokkottuu jee uumama fokkottuu tanaaf harka dhawaan. Harka dhawaa jechuun like maafi comment share godhuu san. Inninis waa takkatti harkachuutu jiru dhugaa rabbi waliif namni keenya ka social media irraa waa harkachuu jiru. Reer waa xiqqoo. Akkaataa itti argatan sanuu hin beeku. Hin beeku akkatti argatan sanuu. Saniifuu tuni ergaa jabduudha. Warroonni social media irratti dalaganiif warri mana ta'anii like share godhanillee ergaa jabduu tan akkaan dhageeffatuu qabanii sagantaan keenya keessummaa akkuma itti footti jira. Gara dhumaarra geennee irraa Ustaaz Najjaash kan itti deemu jiru fuuldura keenya jiini kabajamaan jiini Ramadaanaa jira. Jiini Ramadaanaatii fi nashiidaan ammoo hawaasa keenya keessatti wal harkiifti. Wal baramee jira. Wal baramee jira. Jalqaba Ramadaanaa fi nashiidaa Ramadaana jalaan gaahii nashiidaa baasuun kun akkamii waan jedhume Ramadaanaa fi nashiidaa maali? Laal ta'ammaa odoon taane beeku dubbii wal qabatti. Namni tokko jira maaliif Ramadaana irra eegdanii nashiidaa baaftan? Maaliif gizee biraati irratti waan hin jenne aja'u jira. Kompitiishinaa keessa jira amma dorgommii keessa jira. Uummanni keenya waggaa kan beeku waggaa 30 irraa na ijoolleedha amma. Gaafa raayyaan afaan nashiidaa eegalan. Yoo raayyaan afaan oduu nashiidaan eegaleen durallee soomanni waggaa gahe ni yaadanna wanni soomanni itti kabajamu. Soomanni Suudaaniidhaan kabajama. Laalaman muuziqaa qamarfaa ka jirurraa yoo nuufoo faatu wanta takka haasoo namaa dhaamsa sheekutiitti illee haatu gonkuma quraana hojii dorgomuu danda'a. Hadiisni nuu quraana hin dorgomu. Hadiisni nabiitu jechuudha. Maaliif quraana irraa oli waa hundaa. Tunummaanuu darajaa quraanaa gabbuusudha. Tabiraan immoo waanuma quraana keessaa fi hadiisa keessaa san fassaranii warri ka Ustaad Raayyaadha sheekotii teenya warri nashiidaa babarreessuu warra waa dubbisuu hagari yemma kana nashiidaa maqaa balleesselleen tokko akkuma jirutti naa qabatu ni jira warri nashiidaa maqaa balleessu takka waan jedhu san odoon beeyne walaluma qofa barreessuu qofaan akkaataa sheekotiin hordofaa jetteen alatti kilaasikaala fi muuziqaa sheekotiin gizee dhaabaa itti hattaa yoo halaali jetteetti amanteewu hawaasni keenya bal'aan ammaan tana haraamitti amanee jira. Sheekotiin teenya akkas nuu dhaamtee jirti. Ati itti amanuu keessaniin odoon fi silaa numa dhiiftee irra caalaa deebi'ee ammaas dhaamsaa akkatti dabarsanuu dubbisee barama walaloon kennaadha dura. Muyaa tokko. Muyaan sun ammoo wanni deeggaramuun maali beekumsaan waa dubbifteeti. Ammaan tana walaloo takka nashiidaa takka katabuudhaaf dhuguma sanitti waa hedduun dhaggeeffadha. Waa hedduun dubbisaa ittiin haxannaa. Walaloo tanaan maaliin jechuu qabaadha. Maayikii amma akka maayikii qabadhu. Maayikii hoggaa fuutee lallabdu bara. Maayikii kana keessatti maayikii qabaachuun qofti dhaamsanii ta'a. Jettaa maayikii bantee. Maayikii san keessa maal akka jettuu murteessaadha beeku. Walaloo akka maayikii yoo goote dhaamsa keessaan dabarsuudhaaf si gargaara. Akkuma sooshaal miidiyaa kan jenne sanii isiin ififu. So warri sunis walaloon nashiidaan da'waadha waan taate jecha. Akka da'awaatitti ilaalutu gaariidha ta'ettuun qaba. Warri immoo soomanaa fi nashiidaa adda dhorkuuf yaalii godhu gareen tan waan kana hin hubatiin hawaasuma keenya sirriitti hin hubatiin. Tan ammoo tanuma waan gariitiif hinaaffaa waan anuuf irratti hin beekan fa'a. Anamma ani nashiidaa turteen baasaa beeka. Ammoo beekamuun kiyya booduma tan abba kanaan nashiidaa baasaan beekan bakka tanaan gadhiisaa hin beekan biiroo mootummaatiin ture amma tokko dhaniin dalage mana. Barana inshaallah akkuma jette barana qophiin akkamitti jettu itti jirra. Afaan soomanaa kana tokko shaakalaa jira da'awaadhaa wajjin dachuu hojiidha. Malkeessa godhaadha. Gaskeet duratti oofaa jirra inshaallah nu eegaa ni dhufna. Inshaallah gara sagantaa keenya dhumarra geennee jirra. Dhumarratti ammoo karee fi filannoo kiyyaanii nashiidaan takka amma ammoo filannoo keessanii nashiidaa takkan of keessanii gabaabsinee sagantaa keenya xumura inshaallah. Kuma hoftoos kuma ka'ii garsiisi. Maal ja'anii ilma namaatti dhiisi
tattaafadhu waan yaadde mirkaneessi waan dadhabdees rabbii keetii gargaarsi. Allah yaa jabaa heelaa fi quwwaa si qaba nuti heelaa fi quwwaallee hin qabnu si qabna nuun hin dhibini nurraa qabi waan nu dhibaa. Khaliqa samihi torbanii fi khandachiidha uumaa bareechee laalimee badii ummaadha akka waan nama hanqinaan gartuu qophaadha asiin sirreessa hin jettu duraan guutuudha. Laalimee samii irraa himimee hanquudha ijjitee xiqqoon gaddeebiti qaanfachaadha tanaaf gabbarra isaaf goona cibaadaadha. Ifif gabbarrihi gamana yaabna khalqiidha. Allah yaa jabaa heelaa fi quwwaa si qaba nuti heelaa fi quwwaallee hin qabnu si qabna nuun hin dhibini nurraa qabi waan nu dhibaa. Tabaaraka alladhii biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadiir. Alladhii khalaqa al-mawta wal-hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziizu al-ghafuur. Alladhii khalaqa sab'a samaawatin طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آية خلنا ولا ننظم. ما شاء الله. بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيك أستاذ الجاش سأجنتاك إن تمر جرة دام سلوما إرجع نجاه الترى اللي يتاتي نجاه بولا اللي يتاتي دوتو تكين إرجع لما تكلم تاني نجاه الأمنية سأجنتاك إن تمرن. قطة دكتانا غرغرين فجانو يوسن نسرين ديني بودن الرانانو tokkummaa dha jechuun tokkuma tahuudha furgaasa xalaataa harkifnee khutuudha harka wal qabannee waliif dammaquudha rakkoo walii beeynee waliif hubachuudha akkas taanu malee tabba kanan baanu koottaa tokko taana gargarin facaanu yoo san nasriin diini boodan urraanaan islaamummaan tun bahaari diin jabaadha diinun darra caale مسلمون يا مو نعمة جبدو تنفي ولا عليه بالله التوفيق. إرجع دامس نشيدا لقي فتو جرتني مثل دامسا دوماتي كأستاذ نجاش بيه ولا إنه يسني إجا سكنتان سين بوكي نه كوبين كيسوما كنا كنا فكرة تري كوبين كيسوما كنا أستاذ نجاش منشد نجاش وان هدو تكاسوني وان تكرر ناسوني أرتي رهاسوني بولتي رهاسوني قديس الماني رهاسوني سوشيال ميديا الرهاسوني وان جبدو مهدوري قدو تك مهدوري هدوي كافني جرا أكا وان جبا الرابرتني في أكا إرجع قدّا رافرتن أبدي قدّا سين رقمنا سكنتان كيسوما كنا قويا هرّا كنا فكّاتا توري أنجا تربان أوف كيسوما كنا قبني كيسوما هارو قبني سين برانجي نوتي كوبين سين بو كنا هندو مني تورتي غاري سين جن.